Ashama harka fuuni dhaggeeffattoota keenyaa walabummaa Niwus Neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabuun isinitti himaa oduu waliin hangargalootu faati. Godaantonni Afrikaa osoo gara Yaman imalaa jiranii bidiruun galaana diimaa keessatti dhidhimuun hedduun du'anii. Godaantonni Afrikaa gara Yamanitti imalaa jiran sababa dooniin isaan baataa turte dhidhimteen hedduun isaanii du'uun beekame. Odeeffannoon miidiyaalee irraa ba'aa jiru akka ibsutti bidiruun kun gara Yamanitti godaantota feetee bololaatoo jirtu gara qarqara biyyattiitti dhidhimuun lubbuun namoota baay'ee darbuutu himama. Namoonni handaara biyya Yaman bakka qarqara galaanaa Laay jedhamutti qurxummii kiyyeessaa turan reenfa namoota 25 baasuu AFP'n wabeeffatee gabaaseera. Godaantonni naannawaa kana akka jedhanitti doonii guyyaa 2 dura dhidhimte kanarra namoota 160 hanga 200 ta'antu turani. Dhaabbati dhimma godaantota idil-addunyaa IOM gama isaatiin bidiruun namoota hedduu qabattee dhidhimuu ishee mirkaneeffatee akka jiru hime. Dhaabbatichi gareen IOM bakkatti argamanii jiru kanneen lubbuun hafaniifis gargaarsa godhaa jiru jechuun tiwiitara isaa irratti barreessee jira. Maddi oduu Yaman Adenaal Jihaad jedhamu namoonni 150 ta'an hidhamanii achiin hafuu fi kanneen keessaa 4 lammiilee Yaman ta'uu isaanii mirkaneeffadheera jedhe. Bakki dooniin kun itti dhidhime Raas al-Arqaa qarqara galaanaa yoo ta'u gara baha Baab al-Madaabitti argama. Dacheen bishaaniin uwwifame kan kiiloomeetira 20 bal'atee galaana diimaatti marsee argamu kun bakka faddaalonni godaantota seeraan alaa deddeebisuuf itti fayyadamanidha. Bakki kun daangaa Jibuutii fi Yaman gargar baasuu fi galoo galaana Eden galaana deemaa waliin kan qunnamsiisudha. Godaantonni kumaatamaan lakkaa'aman biyyoota gaanfa Afrikaa keessattuu Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa galaana kanarra darbuun Yaman keessa qaxxaamuranii gara Saawud Arabiyaatti imalu. Adeemsa kana keessatti balaa adda addaa yoo keessummeessan yeroo baay'ee dooniin dhidhimuun lubbuun godaantotaa galaana keessatti darba. Eebila darbe dooniin Yaman irraa gara Jibuutiitti imaltu galaana diimaa keessatti dhidhimuun godaantonni 44 caalan dhumuun yaadannoo yeroo dhiyooti. IOM akka jedhutti erga Saawudiin sababa weerara kooroonaa vaayirasiitiin daangaa ishee cufattee godaantonni 32,000 caalan daangaa irratti guramanii jiraachuu hime. Godaantonni kunneen nyaata, bishaan, da'oo, nageenya, dawaa fi kanneen kana fakkaatan kan hin argannee fi bakkeetti kan dararamaa jiran ta'uu isaanii himee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu isan gammaa ture. Qophiilee walabummaa Niwus Neetwoork afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.